ispoortii fi geem yeroo dheeraa waan fudhatu ijoollee teenya mobaayil teenyaa fi innaawaa iPad qabdi bar geem taphachuun san aboo 1.5 fi aaqila sigoote meenaa him aboo namni bar subhanallah wa bihamdihi je رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم غرست له نخلة في الجنة مقتمرات كاتو جنة خيست إساف داب ما جيبه سامك أفيد منخنج أبسيط منخنج أبسيط ودوق وانقبان سأنسى دي خطه يو قرآن سوتت يو دبس سآتك خيست جوزة صديق أراتا جوزة صديق ati guyyaa kudhan keessatti nama qur'aana khattamu jechu mal godhu jirra nafet billahi alek anaafi ati geem taphachuun nurraa bareedabo naayimika relax nama gootin je'in kaabo aboo ispoortii tan gabbahanii kubba sibiila faa kaasuu malee aboo geemmee mal nu godhebo joollee teenyaaf mal goote silaa hifzii amata meeqa dura nu haffazan mal beeyti ijoolleen teenya anaa fi ati mal beeyna isaan dhiisiiti unnoo geemii fi tapha akka hariifaa tokko kilaba sanuu yeroo garii keessanfaan sahabar nirrifadhaan ijoollee Manchester khiyyamu jaaba isaan kay saayikila jaambiin qabnu Manchester khiyyamu jetta maali kan معرفة جامته بر مسلم مو بالله عليه دعوة أكنا غيس أما دعوتان صاحبوتان ورد دعوة صاحبو آية ما أمتي قدرة دبر سنتنا بر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نمنو تصاحب قد أجوكم قويا في قلقل خيست نما ربي إسايادت نما سن صاحب غرچو کم نامر الذين يذكروننا بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالآخرة نما سن ملئ دقو خيس نما جروم نما سن صاحب غدن